عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو hordoftoota Beejira Shaazeenoo akkam fayyaa keessanii nagaan koo bakka jirtan nutti isiniif baay'atuun isiniin jedhaa. Maashaallah bakka jiraataniin isiniin jedhaa. Har'a peejii waa lamaan qabadhee dhufeen isiniin jedhaa waa'ee Facebook irraa. Egaa utuu gara barumsa kiyyaattiin dabarfatiin warri hanga yoonaa maatii naaf hin taane YouTube kiyya seentanii subscribe, like, comment akkanaa gootaniin isiniin jedhaa. Maqaa YouTube kiyya Rashaad Zainuu jettanii yoo itti barreessitan isiniif dhufaa. Linkii isaallee viidiyoo kana jalaan isiniif ka'a. Yaada qabdanullee naa barreessuu dandeessu isiniin jedhaa. Ilmaan Oromoo wal jajjabeessinuu. Rashaad Zainuu. Rashaad Zainuu. Kunoo peejiin kan koo isa kanaadha jechuudha. Viidiyoo garaagaraa kana nama dura gadhiise illee ni jira. Akkasitti jala seentanii argachuu ni dandeessu isiniin jedhaa. Subscribe si gurratti kana rukuttanii bakka kana jechuudha. Bakka kanatti kan isiniif baasu. Akkasitti na jajjabeessaa isiniin jedhaa. Warri amma dura maatii naa taatan hedduu galatoomaa isiniin jedhaa. Warri amma dura immoo maatii naaf hin taane akka seentanii subscribe, like akkanaa gootanuun isiniin jedhaa. Galatoomaa. Gara barumsa kiyya irraatti immoo nan dabarfadhu akkaataa warri Facebook fayyadamnu lakkoofsa Facebook irraatti dhoffannu jechaadha. Inni tokko immoo akkaataa filoowii godhannu jechaadha. Akka Facebook irratti filoowii itti godhannuu fi akka lakkoofsa keenya Facebook irratti dhossinu ilaalla jechuudha waliin. Hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan isiniin jedha. Yeroo jalqaba Facebook irra gallee jennu peejii keessan Facebook keessan galtanii see your about info ka jedhu kana rukuttani. Yeroo isa rukuttanii kaatanu gara kanatti asin dabarsaa jechuudha. Yeroo kanatti galtanii jettanu edit bakka jedhu kana rukuttanii la. Bakka edit jedhu kana la. Bakka editii kana argaa jirtuumi la bakka kana. Dhiifama noola. Bakka edit jedhu kanarra rukuttanii keessa galtanii jechuudha. Bakka editii sana rukuttanii yeroo keessa galtanii kaatanii jettanu akka kanatti fidee isinii baasaa jechuudha. Yeroon akkanatti fidee isinii baasee jedheedu bakka kanarra galtanii kunoola bakka saanduqa kanaa bakka ni xiyya kanaan agarsiisaa jiru argaa jirtu bakka sanarra galtanii jechuudha laa kunoo bakka kana. Yeroo isa rukuttanii jettanu duraan kan keessan akka kanatti hin jiru jechuudha. Kunoola public friends only me irra jira. Isinii only sanarra gootanii jechuudha laa kunoo isa sadaffaa kanarra godhattani raayitii kana jechuudha. Kunoola kanarra godhattani duraan kanarra jira keessan yookaan friends ka jedhu kanarra jira jechuudha. Isin kana hundarraa kamirra godhattanii isa raayitii kana isa sadaffaa kanarra godhattanii save ka jedhu reefuu jechuudha. Isarra godhattanii yeroo kaatanii jettan kunoo seefii godhanaa kana argaa jirtu save gootanii keessaa baatu jechuudha. Inni lakkoofsa ittiin Facebook irra dhoffannu kana. Inni lammaffaan immoo akkaataa wanti nuti ilaallu akkaataa filoowii dhifinnee Facebook irra galfannu jechuudha. Xiyya sadan kana rukuttuu jechuudha. Xiyya kana arguu jirtu xiyya kanarraan iyyii gallaa xiyya kana yeroo rukuttanii kaatan setting bakka jedhu galtanii jechuudha. Kan koo setting and preference ka jedhu kana setting kanarra galtanii kaatanii setting bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Setting yeroo rukuttanii kaatanii jettan akka kanatti olooftanii asitti bakka public posts ka jedhu kana rukuttanii la. Public post kunoo bakka kana rukuttanii kana hunda isaa public irra gootanii warri filoowii irra godhachuu barbaadan jechuudha. Kunoo akkuma nama irra godhadhe kana public kanarra godhattanii keessa baatu jechuudha. Kana hunda isaa public irra gootanii isin. Inni taanu immoo ammas asuma irratti deebinaa jechuudha. Xiyyuma isii sarara dalgee sadanii kana rukuttanii ammas setting kanatti deebitanii setting kanatti yeroo deebitanii kaatanii jettan amma immoo isarrattanii profile settings ka jedhu kana rukuttanii amma immoo profile setting kana rukuttanii kaatanii asirra olooftanii jechuudha. Asirra olooftanii we can send your friend ka jedhu kana la kana jechuudha. Kana rukuttanii. Kana rukuttanii kaatanii keessan friends of friends ka jedhu kanarra jira everyone irra godhattu jechuudha. Kunoo raayitii isa tokkoffaa kanarra jiru arguu jirtanii
kanarra godhattanii akkasitti itti fayyadamtuun isiniin jedha. Warri filoon irra godhachuu barbaadanii booda ofumaanijii isinii lakkaa'uu jammaraa jechuudha. Warri 2,000 kanaa gadi warri 5,000 gadi qabdan immoo filoowin keessan yeroo nama sanaa ol ta'ee jedhee inni ofiin irra isinii galuu jammaraa jechuudha. Egaa warri amma yoonaatti naa wajjiniin turtan galatoomaan isiniin jedha. Haga qophii biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.